Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaa feddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam turtan akkam sa'a kana keessan an obboleettiin keessan nagaa guutuurraa faa qaba. Nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaati. Namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib laayik gochuudhaan maamila keenyatti dabalama. Kan maamila koo turtan immoo hanga yoona yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaalladha. Deebi'ee dhufee jira. Akkasumas ijoollee baay'een keessan jechuudha. Namoonni chaalenjii akkasii keessa dabartanis akkasumas immoo mudannoon akkasii isin mudatee irraa barattanii yaada keessanillee ijoollee qooddan baay'een keessan hin jirtanii galatoomaa. Deebitanii immoo gaafiiwwan garaagaraa kan na gaafattan baay'een keessan hin jirtanii. Gaafii sana irratti hundaa'ee tokko tokko waan achirraa jechuudha. Namoota baay'eef ifa ta'uu danda'a jedhee kan yaade isiniif deebisa. Gaafii wal fakkaataa ture already garuu kan nama tokko keessaa gargari maal jedhaa gaaficha jechuudha. Waggaa arfaasan keessatti birrii hammamiitiin hojjette akkasumas immoo mana sanatti yoo baasii hagamii baastee qorqorroon suni meeqaa waan jedhu gaafii akkas akkasii na gaafattanii turtanii. Kanaaf walumaa galatti isiniif deebisa jedhee yaada jechuudha. Maalidhaa? Hin beektan namni kamiyyuu jechuudha. Biyaansii waggaa sadii asii malee waggaa sana dura warri hojjettan kallattii kamiinuu teessanii birrii hagamiitiin akka hojjettan jechuudha. Biyyi na ture immoo Bahareeniin immoo tuyyuu fakkeenyaaf birriin isaanii gaafa jijjiiramu baay'eedha garuu akkasumatti akka hin kaffalle eenyutti keessanuu hin beektanii. Fakkeenyaaf Dubaayitti ijoolleen birrii 1000 isiniif kaffalame gaafa jiran nuuf immoo 100 nuuf kaffalamaa jechuudha. Maaliif birriin suni tokko garaagarummaa hin qabu gaafa minizaaretti dhufe birriin suni tokko jechuudha. Kanaaf jalqaba dhaqee haaraa ta'ee jechuudha. Biyaansii amma waggaa tokkoof ji'a ja'a akkas waggaa lama bakka walumaa gala amma waggaa lama dinaara 80 kanaan hojjetaa ture jechuudha. Dinaara 80 jechuun yoo manazarame birruma duwwaayitiin yoo tilmaamtan meeqatti akka manazaramu hin beektan jechuudha. Bara 2012 13 waan akkasii jechuudha. Akkasuma adeemsa keessa dabalaa dhufe malee namootni keenya yeroo sanatti meeqa ture 15,000 16 waan kana caallee jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha walumaa galatti kana isiniif faaratti ibsuu yookaas immoo kana jedhee isin hubachiisuu nan barbaachisu. Fakkeenya yoon isiniif kaasee akka kallattii hubannoo ofii keessanii hubattanitti hubachuu dandeessan isiniin jechuu jaalladha. Kanaaf qorqorroon sunoo luukii meeqa ture jettanii mana isaarratti qorqorroon kan rukutame 38 naan jedhanii qorqorroo luukii 38 naan jedhame jechuudha. Walumaa galatti immoo baasii meeqa baaste achirratti yoo jettanii na gaafattanii dhugaan isin jedhaa. Walumaa galatti kan lafaas dabalatee lafti already baay'ee jechuudha birrii gadi bu'aadhaan bitame. Yeroo sana namni akkas badaa lafa ari'aatii hin turre birriin isaa baay'ee fagoo miti lafa duwwaa bituudhaaf jechuudha yeroo sanatti. Amma garuu hin jiru. Yeroo sanatti waan birrii 100 hin caalleedhaan kan bitame jechuudha. Lafti suni jechuudha. Lafichi dura kaaree 200 qofa bitame. Agartanii jirta yoo ta'e viidiyoo sanarratti akkas qabee gara oddoo duubatti kan hafe suni lafa ergasii itti dabaleedha. Maaliif nama biraatti gurguruuf kaanii akkamitti maaliif oddoo kan koo duuba ta'a immoo karaa biraatiin tokkee isaatiinis namni bitatee jira. Kanaaf nama achi keessa hin galchu waan hin jedhu yaade sanan turtii waggaa 4 booda gaafa nas dhufee ilaalu waan hundumaa ofii keessanitti meera kana akkan kaleessa isiniif dubbadhe viidiyoo irratti jechuudha. Ofii keessan ilaaltanii waan sin baasus waan sin miidhus madaaltaniitiin akkasitti itti galtu jechuudha. Gaafa dhufee madaalee ilaalu wanti suni na miidha. Maaliif namni achi gadduu gaafa galu anaaf miidhata waan ta'eef ammallee lafti sun kaaree 100 ture ittiin dabalee jechuudha. Malee jalqaba kaaree 200 qofa bitame sana birriin of harkaa qabuunan itti dabalee jechuudha. Birriin harkatti qabadhee dhufee yookaas gaafan galu biyaansii beektu namni kamiyyuu jechuudha. Birrii baay'ee waan hin taane jechuudha. Akkas birrii 120 waan akkasiiti kan harkaa qabu jechuudha. Kan sanaan alaa baasii waanuma achirratti bahee jechuudha. Kan waggaa 4 gar tokkottiyyuu kana sana waan hin jenne achumarratti dhume jechuudha. Kanaaf walumaa galatti lafti suni birrii baay'ee ergumaan dhufee itti dabalees ta'e kan dura bitame wajjin iyyuu waan birrii 100 hin caalleedhaan bitame jechuudha. Lafti sun duwwaan isaa qofti jechuudha. Garuu baasii achirratti ba'e wajjin yoo immoo tilmaaminaan jettan akkasuma walumaa gala isaatitti 6 waan hin caalle. 600 waan hin caalletu itti ba'e. Walumaa galatti kana kan inni ibsu jechuudha.
Kanaafuu obboleewwan kiyya maaliif wanti kamiyyuu jechuudha sirriidha hin xumuramaa. Tarii ani amma osoo nan gurguree sa'aatii kanatti xiqqoo haala nagaatiin wal qabatee wannoon jedhu namni akkas waan akkasii amma yaadaan jiru sa'aatii kanatti battala kanatti mannillee gurguramaa jiru laftillee bitamaa jiru. Eenyumti keessanuu hin beektan kana san caalaa naa baasa. Amma natti dadhabe sana soonaa deebisee anaaf gahaadha gurguruu wallaalee miti. Garuu immoo waan akka sanaa amma of harkaa baasurra balleessurraa harkatti qabachuun barbaachisaadha. Dirqama bareedus yoo baate hammuma kana waan hundumaa ulaagaalee isaa guutuu baanne jettanii osoo keessa keessan qatuyyuu qas jedhee adeemsa keessa wanti hin sirranne hin jiru hin sirrata waan ta'eef hojiidha kan nama barbaachisu. Sa'aatii kanatti achii dhufanii taa'urra hojii jalqabutu irra filatamaadha jechuudha. Kanaaf gaafii kana warri na gaafattan kanaan wal fakkaataa jechuudha. Isiniif deebi'ee yaada jechuudha. Turtii waggaa 4 san keessatti baasiin kan an ba'e kana walumaa galatti namni kamiyyuu immoo birrii akkamittiin tilmaamtaniyyuu jechuudha hin beektu. Damuusni kan koo amma waggaa 2titti dinaara 80. Gaafa waggaa 3 ta'u immoo 100 ture. Gaafaan kan waggaa 4ffaa fixuuf jiru jala ga'u immoo 120 naa kaffalanii jechuudha. Dinaara 120. Kana hin beektan namni kamiyyuu jechuudha. Awwalumaa galatti wanti isin hin somne turtii waggaa 4 sana irra kan waggaa 2 hojjedhee osoon gar kamittiyyuu baasii kam keessattuu keessaa hin baasne birrii sana guduunfadhee akkaawuntii koorratti galfadhee isaan turre na fayyadee isiniin jechuun parsantii 100% irraa dubbadha kana jechuudha. Kanan akkaawuntii koorratti galfadhe waggaa 2 kana keessatti isaan na fayyade. Kanaaf ijoollee baay'een jechuudha waggaa dheeraa turtaniif osoo hin taane ergee isinii galee wanti hundumtuu inni isin miidhuu fi inni isin fayyadu erga adda baafattanii booda maal gootanii lafuma of yaadattan sanattuu hamma qabda sana qabadhaa sirriitti. Qabannaa bareechati qabadhaa isin fayyada. Kanaaf tarii immoo ijoollee baay'een kan koo kana caalayyuu immoo warri kisaaraa keessa galan baay'een isaanii jiru. Hin beekna namni kamiyyuu. Ani amma kisaaraa keessa galee jechuu hin danda'u. Maaliif hamma ta'e tokko turtii waggaa 4 keessattiiyyuu hammi bade na baddalamus hammi bade irraa hir'atus hammi of harkaa qabu mootu naga'a. Maaliif waan nama fayyada namni hojjetatee argata waan ta'eef hojjettanii boru lafa yaaddan sana ga'uu dandeessa sababii ta'eef gahaadha suni anaaf jechuudha. Kanaaf walumaa galatti gaafiin keessan kana fakkaata. Inna ijoollee baay'een jechuudha koomentii babadhaa kana jalatti barreessitan dhugaan isin jedha koomentii namoota sana yoo dubbistan barumsa hedduu irraa fudhattan jechuudha. Maaliif hin kufamaa akkuma kufne sanatti waan afnu nutti fakkaate bakka sanatti kan abdii kutannu hin jirra baay'een keenya jechuudha. Garuu immoo akkuma kufaatiin jiru ka'uu waan jiru amantanii yoo itti deemtanii lafa yaaddan sana hin geessan jedhee yaada. Kanaaf obboleewwan kiyya walumaa galatti amma maalirra jirtaa maal hojjetaa jirtaa akkasumas karoorri kee maali waan jedhu gaafiiwwanis ni jiru. Sanas immoo bal'inaan adeemsa keessa ammuma dandeettii keessaniitti maal hojjechuu akka qabdan akkasumas immoo waanuma of harkaa qabdan irratti immoo gammachuu uumtanii gammaddanii waanuma jiru irratti waaqan galateeffattanii jiraachuun akkamitti akka danda'u. Waan hunda adeemsa keessa kanan isiniif qabadhee dhufu ta'a. Maaliif jennaani jabaadhaa. Silumayyuu jireenya darbaati kan nuti jiraachaa jiru. Jireenya dachee kana jireenya darbaa akka taate beektanii mana keessan galgalaatiif waan gaarii kuufachaati yoo deemtan kuftanii naftanii namni hammamiyyuu yoo isin miidhe ni mo'attu ni ashannafattan jedhee yaada. Kanaaf walumaa galatti gaafiin isin na gaafattan kana fakkaata. Ani hammam dhufe sanatti faraan kan harkatti qabadhee dhufe isin jedhee sanarra sayyuu hojii akkamiitirra akkan olchee deebi'e jechuudha. Birruma xiqqoodha jedhee tooniyyuu osoo hin qisaasessin waan borummoo san caalaa na fayyaduu danda'u waan guddaarra kanneen an olchee deebi'e jechuudha. Sa'aatii sanatti gaafa achi deebi'uuf murteessu maallaqaan harka jirtu sana immoo balleessuuf osoo hin taane waan boru na fayyada jedhurra kanan olchee achi deebi'e jechuudha. Inni sun amma eenyumaan olitti na fayyadallee borullee waan na fayyaduu danda'a waan ta'eef kanaaf waan of harkaa qabdan san sa'aatuma itti dammaqxan sa'aatuma itti of yaadattan sanatti yoo kaawwattanii waan kamiyyuu jechuudha mirkaneessuu ni dandeessan jechuudha. Kanaafuu obboleewwan kiyyaa jabaadhaa abdii hin kutatinaa isiniin jechuu jaaladha. Wanti hin ta'amne hin jiru marti isaayyuu ni ta'ama. Gaafiin keessan walumaa galatti isiniif deebi'ee jedhee yaada ifama. Daa'ima wayii natti dhufeen sheedhan harkaan akkas jechaa ni jira. Kanaafiyyuu kan biraa gaafii hin qabdan yoo ta'e ammallee bal'inaan na gaafadhaa rakkoo tokko hin qabu. Jabaadhaa waan qabdan harkatti qabadhaa. Umrii keessan immoo biyya namaatitti hin fixinaa. Inni wanti nan irra deddeebi'ee isiniin jedhu isa kana gara biyya keessanitti galaa waanuma xiqqoodhaan hojjedhaa hin milkooftan isiniin jechuu jaaladhaa. Gaafiin keessan deebiin kana fakkaata jedhee yaada.